dabalee immoo barreessuudhaanis immoo keessattuu kitaaba Oromoo fi Waaqa jedhamuun immoo caalatti beekamu. Kitaabni Oromoo fi Waaqa jedhu kuni qabiyyeensaa, kaayyoonsaa maalinni? Oromoo fi Waaqa hin jennu, Waaqaaf Oromoodha hin jennu. Dura Waaqa jira waan ta'eef jechaadha. Naannoo bara 2007 yeroo inni yuunivarsiitii jirutti kan waan kana harkaan barreessaa ture jechuudha yeroo sana. Artiist Haacaaluu Hundeessaa still today bataskaana bukkee namoota sirriitti waa'ee bataskaanaa haasa'an caala hojiidhaan nama bukkee dhaabattee namni jalqaba uumamee dhiiras mitii dubaras miteeran. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa jedhu hordofuudhaa fi sonooftanii nu eegaa kan jirtan bakkuma jirtanitti akkuma sa'aatii keessanitti maqaa Waaqayyoo maqaa isa jiraataa bara baraatiin akkam bultan akkam turtan akkam sa'aatii kana geessanii amiin. Waaqni abboota keenya waaqni qulqullootaaf waaqni wareegamtootaaf tolootaa sa'aatii kana eebbisee sagantaa gaarii sagantaa hunduma keenyaaf ta'u maaddii jireenya kana waan nu qopheesseef maqaan isaa baraan gabaraatti qulqulloota hanga ergamootaatti samiidhaan galafaatti ganamaa sagargaraatti kan galatoomii kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessee Waaqa kan nuuf laatte baattee kan wajjin godaantee qulqulleettiin qulqulloota giiftii gooftaa dubreen Maariyaamis uumaa isheetii gaditti uumamtoota hundumaa olitti maqaan ishee kan kabajameef ol jedhe kan nuuf haa ta'u. Qulqulloonni fi toloonni Waaqayyoos akkuma kennaa qabanitti maqaa Waaqayyootiin kennaa isaaniif kennameeni eebba qabaniin Waaqayyo akkuma isaan kabajetti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa kabajamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa keessatti akkuma beekamu dhimma tajaajilaa, dhimma lubummaa, dhimma gaa'ilaatii fi dhimma monoksummaatti wal qabsiisnee ijaarsi manni kiristaanaa irra dhaabbatte biyyi tokkos addunyaa irra dhaabbatte kanaatiin ala hin jiru. Qophii miidiyaa Sootiriyaa egaa kana xiyyeeffachuudhaan har'a immoo keessummaa istiidiyoodhaatii qabna. Keessummaan keenya barsiisaa Sarbeessaa Cimdii jedhamu. Keessattuu tajaajila isaan kennan keessatti barreessaadha. Barreessaa mana kiristaanaa keessatti tajaajilummaa laatan keessaa gaa hundumtuu akkuma kennameefitti lubummaadhaan lallabaanis hin tajaajilu. Dabalee immoo barreessuudhaanis immoo keessattuu kitaaba Oromoo fi Waaqa jedhamuun immoo caalatti beekamu. Kanaatiin wal qabsiisnee tajaajilli barreeffamaan wal qabatee jiru maal fakkaata kan jedhu immoo har'a keessummaa keenya baay'ee jaallattanii fi baay'ee jaallannu baay'ee kabajanii fi baay'ee kabajnu barsiisaa barreessaa Sarbeessaa Cimdii wajjin taasisnaa qophii keenya amma dhumaatti akka wajjin turtanii fi waan baay'ee karaa qoodatan abdii guddaa qabna. Qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaati. Mata dureen qophii keenya immoo waa'ee barreeffamaa ilaalchisnee keessummaan keenya keessummaa Sarbeessaa Cimdii jedhamu isa wajjin turtaasina madhuma qophii keenya wajjin taana affeerraa keenya kabajaati. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Barreessaa fi barsiisaa Sarbeessaa Cimdii gara miidiyaa Sootiriyaatti qophii yeroo kiristaanotaatti dhuftanii tajaajiluudhaaf tajaajila addunyaa keessatti yookaan immoo guutuu biyyattiittis akka Oromiyaatti tajaajilaa jirtan irratti miidiyaa kanaaf immoo addunyaa keessa ta'anii warra daawwatan hundumaaf immoo ergaan qabaa waanan gumaachisanan ibsaa dhaloonni waan irraa barbaadu qaba jettanii gara istiidiyoo keenyatti kan nu dhuftanii fi maqaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Sootiriyaa hunduma isaaniitiin guddaa isin galateeffanna baga nagaan dhuftan jechuu jaalladha. Isinis baga nagaan galatoomaa waamicha keessanii anis fudhadhee gara kana dhufeera. Hunduma dura galannii fi ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u jedha. Kanarraan nu ga'ee fi iddoo kanatti illee sa'aatii kan waa'ee isaa akka dubbannu kan nu fayyamee uumaa keenya qulqulluu Sillaaseef galanni guddaan haa ta'u jedha. Galatoomaa. Amiin. Guddisnee isin galateeffannaa dhugumatti baga nagaan nu dhuftan jechuu jaalanirra deebiidhaani. Egaa har'a mata dureen barsiisaa isin wajjin kaasuu barbaadnu keessattuu isin tajaajila wangeelatiin dabalatee caalatti immoo sabni bal'aan kun sabni guddaan kun sababa qooqaatiin sababa waan dubbisu dhabee gara kanatti dhufuu dadhabuutiin gumaacha xiqqoon qabu sana hamma biyya lafarra jirutti kaayyoon dhala namaas biyya lafaatti waa gumaachanii darbuudha waan ta'eef jettanii tajaajila quuqama qabdaniif waan baay'ee hojjechaa akka jirtan kitaabni keessan ragaa ba'a. Mee kitaabuma sanarraatii madda isaatii kaasnaa. Kitaabni kun bara 2014 akka maxxanfamedha.
kan dubbatu kitaabicha irratti. Kanaaf waa'ee Oromoo fi Waaqa jedhu kaastaniiti kitaaba kana barreessitaniittu mee seensa keenyaaf nuuf haa ta'u tajaajila barreeffamaatiin wal qabatee haalli amantaan Ortodoksii Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata akka jennee seennuu fi kitaabni Oromoo fi Waaqa jedhu kuni qabiyyeensaa kaayyoonsaa maalinni kan jedhu irraatii jalqabnaa mee achirratti maalluun jettu barsiisa. Ayyee tole galatooma. Egaa namni tokko biyya lafaa kanatti dhufee waan dhufeef waan biyya lafaa kanatti Waaqayyo isa fideef beekee darbuudha qaba. Normaalii dhugumatti olaallee namni baay'een addunyaa kanarra olaallee parsantii muraasa waaniif addunyaa kanatti dhufee beekee ka darbu fi Waaqa isaa beekee wajjiniin fi waan Waaqni isarraa eegu akkuma Waaqarraa waa eegu Waaqnis waan nurraa eegu qaba. Waa bu'aa buusee ka darbu nama muraasa. Egaa kan waa buusee darbuu barbaadu jira. Wantoonni baay'een immoo faaktaroonni baay'een immoo akka inni hin sochoone kan isa dhorkan jira. Haa ta'u garuu kitaaba Waaqaaf Oromoo jedhu kana gaafa laallu Waaqaaf Oromoo jedhee Oromoof Waaqa hin jenne Waaqaaf Oromoodha hin jenne. Dura Waaqa jira waan ta'eef jechaadha. Dura uumaa jira uumama dura waan ta'eef normaalii maaltu sanatti nageessee guutummaa guututti dhugaadhasi. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo dhugaadha waan ta'eef kitaabni kiyya suni kitaaba waa'ee Oromoo fi Waaqaaf Oromoo jedhu keessatti seentiraalaayis kan godhu kan giddu galeeffatu Ortodoksiidha. Amantaa biraa hin giddu galeeffatu jechuudha. Maaliif dhugaa waan jiruuf kitaaba qulqulluu duras kabarraa'ee hin jiru. Kitaabonni baay'een amantaa garaagaraa yoo laalle amantaa kiristaanaa keessaa amantaa Ortodoksii jalqaba Waaqayyo hundeessee duukaa bu'oota kenne duukaa bu'oonni abboota duukaa bu'ootaatti kennanii abboonni duukaa bu'oonni immoo hundeessanii hundee amantaatiin lafa godhanii kaanii kaan irraa fofottoqee ba'ee kanuma keenya kanuma Ortodoksii kana fudhatee deemaa dhufe. Still today akka har'aatti jechuudha. Amantaa biraa soo laalle normaalii waan ifa jiru amantaa Musliimaa soo laalle wanni si qaanessu na qaanessu yookiin dhiibbaa irratti uumuuf dubbannu hin jiru jaarraa torbaffaa keessa ka dhufedha. So maaliifii gara Waaqaaf Oromoo ka jedhu kun sabni biraa Waaqa hin qabu jedhuu danda'a namni. Ani immoo Siraak boqonnaa 34 lakkoofsa 9 irra maal jedha? Kan saba isaaf yaadu namni saba isaaf yaadu jira. Inni immoo kan dinqisiifatamedha. Namni saba keessaa dhalate waan ta'e bu'aa buustee lammaffaa immoo namni biyya lafaa kanarra jiraate amma barbaade qabeenya barbaade yoo godhate Waaqa son beekii yoo darbe otoo dhalachuun isaa feetti wayya. Addunyaan hunduu kan isaa ta'ee lubbuu isaa yoon buufatiin faayidaa maal qabas jedhee dubbatameera Kiristoosiin. Sirriidha. Kanaaf maanni Waaqaaf Oromoo kan jechuutti akka kitaaba kana barreessutti nageessi amma wallaalummaa kan yaadde jechaadha. Garuu waan keessa koo jiru asiif achi gaafa laallee jennu wanni amantaa Ortodoksii kana faana Oromoodhaaf kitaaba ta'ee barreeffame seenaa amma namni seenaa barbaada waan ta'eef jechaadha. Amma kitaaba kana xiqqoodha kan maxxane akkuma dura waliin haasa'aa turre. Garuu kitaabittiin kun daftee dhumte. Maaliif seenaa irratti hundaa'ee Waaqaaf Oromoon rileeshiniin hariiroo inni qabu keessattuu Ortodoksummaan. Ortodoksiin kun immoo Ortodoksii jechuun amantaadha. Amantaa jechuun immoo Waaqa jechuudha. Amanuu fi amanamuudha. So amantaan Ortodoksii kun kiristaana kan turte Ortodoksii jedhanii maqaa kennanii fi isaan booddee immoo Ortodoksii Tawaahidoo jedhanii maqaa kennuufiin akka isheen seera jalqabaa sana kan Kiristoos itti kenne akka isheen hin buusne akka irraa gargar hin baaneef. Kana jechuun immoo Kiristoos dhufeetuma Waaquma bara kakuu moofaa keessa ture sanatti sagaleen dubbachaa turetu immoo karaa dubroo maaramii dhufee mul'ate ilma namaa hunduma bira ga'ee jechaadha. Kanaafuu kitaabni afaan Oromiffaatiin barreeffame saba kana saba Oromoo kana amantaa dhugaa kana amantaa umuriidhaan dorgomaan qabdu kun waan keessa jirruuf miti kan ol kaasu dhugaa waan ta'eef haasuuf. So amantaa dorgomaa hin qabne umuriidhaan dorgomaa hin qabneef amantaa sirrii kan waan hundumaan mudaa takka kan hin qabne namni waan barbaade haasa'uu danda'a otoon galiifiin haasa'a namni biraa kana baay'eensa waan barbaade waasee dhugaan jiru garuu amantaan Ortodoksii amantaa dhugaa amantaa sirrii miti nama ilma namaa miti uumama biraallee akka kabajamee jiraatu Waaqayyo uumama hundumaa sababaaf kaayyoo uumeef qaba jettee sirriitti bakka kan laattu iddoo kan laatu Ortodoksiidha. Kanaaf amantaa kana immoo sabni kuni afaan biraa hin beeku keessattuu afaan Amaariffaa namoota magaalaa irratti dhalatanii carraa magaalaa irratti guddatanii qabaniin ala afaan Oromiffaati beeka. Qubeedhaan barachaa jira jaarraa kana keessa immoo qubee saabaa kana hin beeku. Kanaaf maal ta'uu qaba? Qubee Laatiniitiin immoo
barreeffamee saba kana bira gahuu qaba. Dhugaan amantaa kana dhugaadha. Doktoriinii amantaa barsiisuuf seenaa amantaa ortodoksii faana Oromoon qabu immoo dubbachuu qabda. Beekuu qabda. Sabnis beekuu qaba. Kanaaf maaltu na kakaase barreeffamuu qaba. Dhugaadha. Amantaan kun amantaa sirrii, amantaa dhugaa. Jireenya du'aan boodaallee abdii qaba namni. Amma amantoonni baay'een du'aan booda jireenyi hin jiruudhanii kan haasa'an noormaalii sabootuma keessaa dhalane birayyuu jira. Akka addunyaattis guute. Du'aan booda jireenyi hin jiru. Wanni akkas jedhamu hin jiruudhanii filsifinnaa kan lafa kaa'an jiru. Falaasama mataa isaanii kan lafa kaa'an jiru jechuudha. Garuu immoo amma nu gadhee kanatti mul'ata boqonnaa 21 maal jedhaa? Addunyaan ture, samiin ture, hin darbe. Addunyaa haaraa, samii haaraa, lafa haaraan arge. Sun immoo Yerusaalem ishee haaraa sana eenyuuf qophoofte? Warra Kiristoositti amani, warra Kiristoosiin fudhate, warra firoota Kiristoos ta'an immoo kabaje. Firoota Kiristoos jechuun tokkoffaa dubroo maaramii, ergamoota Waaqaa, ergamoota isaa, qulqulloota, raajota, toloota hundumaa, wareegamtoota hundumaa warra fudhatee, warra beeku, warra kabaju, warra iddoo kennuuf, warra fudhate kanaaf iddoo qophooftedha. Kanaaf namni kuni sababa afaaniitiin namoonni amantaa kana gallakkisanii ba'an deebi'uullee akka danda'an. Kun amma na yaadu ilaalcha kiyya jechaadha. Deebi'uu qabu, hubachuu qabu. Kan keessa jiru immoo baruu qaba. Jedheen kitaaba kana barreessuun qaba okkeedhee yaadee naannoo bara 2007 yeroo yuunivarsiitii jiruutti kan waan kana harkaan barreessaa ture jechuudha. Yeroo sana aksesii waan hin arganneef noormaalii naannoo waggaa 7 minaamni fudhatee gara sanatti akkamitti akka dhufu keessattuu bara Nooyi jalqabee yaa'u seenaa makaan faana wal qabatee haga dhufu bal'aa waan ta'eef amma jaarraa 21ffaatti stiil amma dhufee Haacaaluu Hundeessaa illee dabalatee barreessedha waan xiqqoo. Maaliif dhufee dhaabbatee nama keenya bataskaana keenyatti kan inni boqqoo awwaalamillee jechaadha. Haadha manaasaa Soolaallee artiist Haacaaluu Hundeessaa stiil today bataskaana bukkee namoota sirriitti waa'ee bataskaanaa haasa'an caala hojiidhaan nama bukkee dhaabattee deeggaraa jirtu, mana amantaa nama ijaaraa jirtu. Kanaaf hamma sanaatti Haacaaluu Hundeessaa immoo ilaallee noormaalii hunduu ka beeku saba Oromoof wanni inni iddoon inni hin dhaqneen jiru lafa hin buune hin jiru. Amantaa isaatiin garuu ortodoksiidha. Kanaaf amantaan dhuunfaadhaani. Oromummaan immoo namni waliin qabaata. Sabni waa waliin qabu qaba. Waan immoo gargar qabu qaba jechuudha. Kanaafuu waaqaaf Oromoo kitaaba jiru kana keessatti wantoota baay'ee mannoon amantaa Oromiyaa keessa turanillee tuqeera jechuudha. Bara kakuu moofaa keessallee biyya kana keessatti eenyutu akka ture bara kakuu moofaa keessa luboonni jiranii luba Malkaseedeq mataasaa dabalatee luba Raagu'eeliin dabalatee namoota baay'ee iyyoo humti mataan isaallee nagada kam keessa akka ta'e jira. Baay'eetu jira jechuudha. As keessa dabalatee dhufe keessattuu waggaa 22 hanga 25 gidduutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka biyya kana keessa jiraate immoo kitaabonni barreeffamanii lafa ta'an yeroo dubbatu. Sanummoo duukaa bu'oota lama biyya kana keessatti horatee barsiisee akka deeme lafa nuu kaachuudha. Kana jechuun durumarraa jalqabee biyyi kuni biyya waaqaati. Biyya namoonni waaqaa keessa jiraatanidha. Biyya waaqaa gaafa jennu nama hundumaa waaqa beeka jechuuti. Namoota waaqa beekan namoota gurguddaa keessa jirachuudha malee amma ortodoksiin biyyaa amma namoota ortodoksiin biyya gaafatan akkasiin jedhamu. Biyya waaqaati Itoophiyaan jenna. Israa'el biyya waaqaati inna still today. Har'a garuu namni keessa argamuu danda'a. Maaliif? Namoota gurguddaa tachii ka'e, Abiraam tachii ka'e, Yisihaaq Yaaqoob tachii ka'e. Duukaa bu'oonni harki baay'een achi keessaayyuu Afrikaa keessaayyuu dhaqan malee jechuudha. Namoonni gurguddaan sababa isaaniitiin maqaan biyya sanaa waamama jechuudha. Biyya waaqaan jedhamti. Itoophiyaanis akkasuma jechuudha. Kanaaf Oromoon immoo biyya kana keessatti abbootiinsaa harmooliinsaa har'a waggaa 10 duubatti otoo deebinee bar harmooliin keenya baadiyyaa jedhan gaafa da'uusaaf ka'anii maaramee haadha cinqii eeggannaa jedhu. Mana yaalaa dhaquun hin jiru. Hospitaala dhaquun hin jiru. Eenyu eeggatu hospitaalli isaanii eenyudha? Maaramiidha. Waan dhugaa jirtu kun lafa jiru eenyu haaluu hin dandeenye yoo jibbarraa ka'ee immoo haasa'e jibbi dhugaa balleessuu hin danda'u.
amma barbaade ta'u ilmi namaa biyya lafaa kanarra jiru amma fakkeenyaaf aduun gaafa baate dhorkuu danda'a. Dhorkuu hin danda'u. Waaqayyo garuu dhorkuu danda'a. Duumessumaan shaffanee halkan gochuu danda'a. Namni immoo dhugaa awwaaluu hin danda'u jechaadha. Kanaaf kitaabichi kuni hamma ta'e akka seensaatti as introduction akka seensaatti namoota amantaa isaanii irratti jechoonni adda addaa haalonni adda addaa gaafa irratti dubbatamu namoota amantaa bakka hin buuneen gaafa haasa'amu akka ceephaamanii mooraaliin isaanii tuqamee sammuun isaanii saayikoon isaanii tuqamee akka hin baane Oromoo Ortodoksii dugdaaf garaa osoo hin taane garaa faannan laphee faannan akka ta'etti kan jedhuun yeroo sana kitaaba sana almost barreesse. Kanaaf kitaaba sana almost barreeffamee fudhatamee namoonni baay'een illee feedbackiin iddasi bilbilanii achumarra jira waan ta'eef adreesii baay'ee kan itti gammadee bakka das jedhee keessattuu hiika Itoophiyaa fa'aa jedhu achirraa argatanii dhaloonni baay'een Itoophiyaa jibba. Itoophiyaan maal akka ta'e yaa waan hin beekneef waan itti kennamedha waan itti kennamedha waan itti himame waan ta'eef Itoophiyaa kan jedhu hin jaalatu. Itoophiyaan garuu anaaf sii dabara. Itoophiyaan namarra jiraatu dabara. Anoo Itoophiyaa keessa hin jira. Itoophiyaa akkamittan jira. Sodaadha jibba. Lafa isheetii miti namatu itti waamama. Yoo ati jiraatti lafadha isheen. Lafa. Yoo ati jiraatti maqaa sanaan kan waamamu lafittiitu si'iin waamama malee ati lafittiidhaan waamamaa jirta miti. Biyya lafaa kanarra Itoophiyaa kan jennu Ameerikaa kan jennu Awurooppaa kan jennu maal kan jennu maquma namaati. Mogga'e malee waaqayyummaa otoo namaan uumiin dura biyyi lafaa maal turtedha? Duwwaa turtedha. Lafadha malee nama miti jechuudha gaafa Itoophiyaa jennu jechuudha. Kanaaf biyya keessa jiraanne fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa namni jiraatu Ameerikaa himataan machi keessa jiru. Itoophiyaatti dhaladhee jedha malee lammummaan kee maal yoo jennee naarra fakkeenyaaf kan lammummaa isaa jijjiiratanis jiru. Kan hin jiraannes gaafa achi Ameerikaa jiraatan seera Ameerikaan bula malee fakkeenyaaf har'a dhaqee otoo lammummaa isaa hin jijjiiranne gaafa dhaqee Ameerikaa keessatti bileen irraa bu'e seera Ameerikaan bula jechaadha. Ameerikaadhaan. Itoophiyaa dhaadhamee waamamuu hin danda'u jechaadha Ameerikaa keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun namadha malee lafa miti jechaadha gaafa Itoophiyaa jennu jechuudha. Lafitti iyyuu gaafa abuuree argatu namichi Ameerikoo Veeskuuppii jedhamu makitti namicha maqaa isaatiin ka'eedha. Itoophiishis jedhus immoo gaafa dhuftu nama maqaa namaatu fidee dhufeedha malee lafichatu akkas turee irratti barreeffamee argame miti. Akkas. Luba Malkatseedeqii ijoollee isaa keessaa tokkorraayyuu dhufee Itoophiyaa kan jedhu mogga'ee deemee jechaadha. Dura kuush jedhamee waamamaa ture. Kuushii jennu maal jechaadha? Nama. Ilma Noohii jechaadha. Kanaaf namni yoo dubbise waa beeka. Inni hubate immoo waanuma hubate sana barreessu. Dhalootaaf waa lafa kaayee deemuu qaba. Yoo lafan keenya nama komachuu hin qabnu har'a dhaloota amma jiru miti. Waa'ee bataskaanaaf amma waaqaaf Oromoo jechuun bakka Oromoon amantaa Ortodoksii keessa ture inni irra jirus jibbuun qabu fudhachuu qaba. Amantaan sirriin amantaan dhugaan jalqaba ka turte har'as kan jirtu isheedha itti amanuu qaba. Jennee ergamanne waaqa kontirbuut gochuu. Sinis inni beekus namni waan beeku. Irriba isaarraa hiree qooddatee saatii sadiitti ciisa yoo ta'e amma saatii jaha saatii sadii irriba isaarraa fudhatee barreeche bar gahaadha. Bakka maaliifi namaaf waan gaarii gochuun waaqa biratti gaarummaa guddaa ta'e fudhatama jechuudha. Waaqnis immoo waaqni nama kan barsiisu karuma namaati. Dhuguma. Malee karaa biraa miti. Inni nama ta'eera amma nama ta'utti kan isa geessisee nama barsiisu jecha. Kanaaf isa kana immoo namatti himuuf nama beeksuuf sobni adda addaa holollee adda addaa ka'ee fakkeenyaaf amma yoo ilaalle Oromoon Ortodoksii miti. Oromoon akkana Oromoo waaqeffataadha. Kitaabonni baay'een kitaaba keessatti tuqeera nama fakkeenyaaf ilmu namaa dhaloonni namaa ka dhufee namni jalqaba uumamee kitaaba tokko jira. Kitaaba sana Dirribii Damisee barreesse kitaaba sana jechuudha. Inna kitaaba waa'ee Oromoo irratti barreessanii turan. Maal jedhanii barreessan achirratti gaa. Isaanis idduma arganii fudhatan yookiin kitaaba wayiirraa fudhatan haa ta'u namni jalqaba uumamee dhiiras miti dubaras miteeran. Erga xiqqoo turee booddee waan akka calaqqee wayiitiin akka calaqqee wayiin gaafa ol laalu ijji isaa fi ijji waaqaa walirra buunaan iddee lamatti adda bahe. Sana booddee yeroon booda osoo deemanii gargar baallachanu. Inni tokko saala dhiiraa qabatee inni tokko saala dubaraa qabatee achi
yeroon booda gaafa walitti dhufanii walakkaa isaanii laga guddaa wayii jira. Amma ishiin as deemi jecha addaan baaftee jedhan. Addeemi jettee. As deemi addaan. Inni immoo ishee hawwee jecha heewaan jedheeni. Sana booddee intini darbatee hidda darbatee fi laga gamaa gamana jiru walitti dhufanii hiddicha sana qabattee gara isaa dhaqxeedha. Amma kuni filsifinnaa ta'uusaa akkamitti barta? Waaqayyo waan inni uume nama miti mixiin hiika qabdi. Dhagaan hiika qaba, kun hiika qaba. Waan hiika hin qabne uume jechuun Waaqayyoon arrabsuudha karaa tokko. Waa'ee Waaqaa wallaaluudha jechaadha. Oromoonis kanatti hin amanu. Maaliif Waaqayyo jalqaba nama uume, namni sun eenyu? Addaam, dhiiradha. Itti dhufeen falaasamichaanu deemee dhumarratti Addaam jedhee kaaseera. Amma dogoggora duuba waatu jiraatu jedhee Addaamitti galeera qaamni kana barreesse. Eeka dhaqee amma kun akkamittiin akka gara kanatti amma nuti seenaa Oromoo barreessuuf jennee waan hin jirre fiduu hin qabnu. Waan hin jirre barreessuu hin qabnu. Waan namni namatti kolfu jechaadha. Maaliif barreessaan tokko madaaleet ilaalee riiferaansiidhaan. Riferaansii argatee dubbisee barbaaduu qaba. Kan irra filatamaa ta'e. Sana booddee riferaansii sana kanatti akkas jedha. Garuu lafaa kaanee gaafa barreessinu maaf akkas jettee naan jechuu dandeessu ammas nama jechuudha. Yeroo sana akkana kitaaba akkasiirra kitaaba akkanaarra. Peejii isaa faana. As much as possible yoo danda'ame namni tokko gaafa waa barreessu keessattuu kitaaba seenaa irratti peejii fuula wabeeffate sana faana yoo kaa'e namni dhaqee cheek godhachaadha. Cheekaappii godhachuudha. Kanaaf Waaqayyo Addaamiin uume, erga Addaamiin uume immoo namni qofaa ta'uun gaarii miti jedhee hin raffisee Heewaaniin immoo cinaacha isaa keessaa fuudhee uume. Bakka cinaacha isaa sanatti immoo foon dabalee guutee isheen dubartiidha, inni immoo dhiiradha. Nama hiika qabutu uumame jechaadha. Jalqaba Addaam dhiiradha. Dhiira. Kanumadha. Kanaaf amma waan qaama hin qabne saala hin qabne uume jechuun waan adeemsisu miti. Waan hin fudhatamu malee. Aniif isin Waaqayyo arrabsuu bira darbee iyyuu bara aniif isin amma na amansiisu jechuudha. Maaliif namni tokko warra waa gaafa waa uumu waan hiika qabu uuma bara. Mana kana ijaaruudhaaf jalqaba akkasumaan diizaayiniin godhu. Kuni maal ta'uu qabaa? Mana kiristaanaa ta'uu qabamoo? Masgiida ta'uu qabamoo? Maal kan jedhu diizaayinii isaa sammuu keessatti mana jireenyaa ta'uu qabamoo? Galmatti nama walga'iin gaggeeffamu ta'amoo? Bakka bashannanaa ta'amoo? Ilaalamee itti yaadamee. Diizaayin godhee as fixatee. Kanaaf Waaqayyo immoo Waaqa jaalalaatii, Waaqa hundumaa beekuu fi jaalala isaallee nurratti mul'ise bifaaf fakkeenya isaatiin nu uumuusaa caala immoo dhufee immoo dubroo maarameerraa adda dubartootarraa adda kataatee jechuudha. Maaliif dubartootarraa adda taatee jechuun qulqullummaadhaan cubbuu tokko ta'uu hin qabaanne. Adabbiin karaa Addaamii fi Heewaan gara biyya lafaa seenee nama hundumaa bira ga'e ishee bira hin geenye. Fakkeenyaaf sababa keetiin lafti haa abaaramtu jedhe miti. Seeroo boqonnaa lamarratti Waaqayyo gaafa Addaamii fi Heewaaniin balleessanii lafti biyyi lafaa haa abaaramtu gaafa jedhu jedhee abaare lafti. Lafuma abaaramte kana keessa ammoo iddoon qulqulluu jira. Bakki qulqulluu. Seera boqonnaa sadirratti immoo Museedhaan Waaqayyo tulluu Siinaa irratti bakka itti dhaabatte maalidha jedhe? Qulqulluudha jedhe. Lafa keessa lafa abaarame keessa iddoon qulqulluu akkuma jiru ilma namaa abaaramee karaa Addaamii fi Heewaaniin biyya lafaatti afaarsi nama hundumaa bira qaqqabe keessaa immoo maaramiin immoo qulqulleettiidhuma jechaadha. Kanaaf maaliif kana kaasne gaafa waan tokko barreessuun illee waan hin jirre barreessuu sun taane waan jiru, waan dhugaa, waan nama deemsisu. Dhaloota ammaa gowwoomsuun hin danda'amu. Baasee waan hundumaa amma teekinooloojiin ture teekinooloojii irratti fe'amaara. Achirraa dhaqee baasee ture kan inni dubbisee ilaalee adda baafatu jecha. Akka kaleessaallee kitaaba qofa jira. Namni kitaaba sana carraa kitaaba sana argee dubbisuu yoo dhabe amanee fudhachuu danda'a jechuudha. Kitaabni kun amma danda'amee nama gaa'id godhaa laata kan jedhurraa ka'eeni waa'ee Oromoo fi Ortodoksii Waaqaaf Oromoo gaafa jedhu noormaalii maafa Waaqa jedhee Ortodoksii kan hin jenne Ortodoksii Oromoo kan hin jenneefanii Waaqaaf Oromoo Ortodoksii keessa waan Waaqni dhugaa jiruudha. Achi keessa dubbiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa waan jiruuf noormaalii namni hunduu akka baru mata duree yuunivarsaal ta'e waan hundumaa ol kan ta'e
waaqa tokkotti Oromoo amma fakkeenyaaf kabarii sanarra olaalte suura waaqa abbaati jira. Oromoo waaqa tokkotti amana. Sana kanan kaasee sanummoo duumessaa ol duumessi suura waaqa abbaa gadi jira. Duumessaa ol immoo jira jechuudha. Kana jechuun hundumaa ol jiraachuu waaqayyo sun tokko. Waaqni Oromoon tokko jedhu sun waaqa abbaati. Waaqa abbaati waaqni lama sin jiru, sadii sin jiru, afurii sin jiru. Garuu waaqa abbaa tokko sana akkamitti turee maal turee moo macaafa sana keessatti waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu gaafa jennu maqaa qaama gochaan sadii waaqummaa isaanii immoo waaqni tokko. Abbaan kan beeku ilmi beeka, hafuurri qulqulluu beeka. Ilmi kan beeku abbaa hafuurri qulqulluu beeka. Hafuurri qulqulluu kan beeku abbaaf ilmi beeka. Bara abbaan ture ilmis ture, hafuurri qulqulluus ture. Abbaan ilma waan dhaleef ilmi abbaa gadi miti. Abbaan hafuura qulqulluu waan baaseef hafuurri qulqulluu abbaa gadi miti. Walumaan jiraatanii walumaan turan. Jaalala isaa mul'isuudhaaf maqaadhaan qaamaan gochaan waaqni arjummaa isaa keessattuu ilma namaatti mul'isuuf mul'ate. Malee waaqayyo tokko jechuudha. Waaqni tokko sana Oromoon itti bulu sunis isuma kanadha. Fakkeenyaaf dhugaani ilma waaqaa jedhee mana Oromoon kamiyyuu har'a. Dhugaan ilma waaqaati jechuun dhugaan waaqarraa dhalate jechuudha. Hiika biraan kan mutire ilma jechuun iddoo dhalatee qaba. Dhugaanis daandiinis jireenyis ana du'aa ka'umsis ana jedhamu Kiristoos. Deebi'ee wangeela Yohaannis 14:6 immoo karaanis dhugaanis jireenyis dhugaan inni jedhu sun dhugaan Kiristoos jechuudha. Kiristoos immoo waaqa abbaarraa dhalachuu isaarraa moo wangeela Maatewos 3 immoo yeroo laga Yordaanositti cuuphamu waaqayyo abbaan ilmi koo inni jaalladhu inni kabajummoo isa dhadhagaa. Wangeela Maatewos 17 gaara Taaboor irratti Eeliyaasii fi Museen gaafa dhufanii Kiristoosiin dubbisan waaqayyo achitti sagalee isaa dhageessiseera jechuudha. Ilma isaa akka ta'e Kiristoos jechuudha. Kanaaf Kiristoos dhugaadha. Dhugaan Oromoon immoo dhugaan ilma waaqaati jedhee waaqatti amanu sun immoo Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf amantaa biraa keessa miti isum kana keessa jira ka jedhu kitaaba sana keessa argachuu dandeenya. Kanaaf walumaa galatti namni waan ta'e argachuu qaba, dubbisee hubachuu qaba kan jedhu namni aadaas qaba waan ta'eef eenyummaas qaba waan ta'eef normaalii amantaa isaatti namni aadaa isaan jiraata. Jiruuf jireenya jiraatu keessatti dinagdee barbaadee hordofuu waan barbaadee godhu amantaa taanee aadaadhaan aadaa isaa sana safuu isaa keessaa bahee waan biraa hojjechuu hin danda'u. Waan kalee safuu abbootii isaarraa harmoolii isaarraa dabarse sana ala bahee wanta dubbachuu hin danda'u. Waan baay'eeti seenaa jireenya Oromoo kitaaba qulqulluu faana amantaa kana faana wal fakkeessa. Amma fakkeenyaaf bineensota nyaatamanii fi hin nyaatamne yoo ilaalle Oromoon kan beeku jira macaafa qulqulluu irras kan jiru jira jechuudha. Seera reegotaa irratti barreeffamee kan jiru jechuudha. Kanaaf hidhata guddaallee akka qabamu akka qabu Oromoon amantaa kana faana. Oromoon amantaa kana qofa osoo hin taane baay'ee warra Israa'el kana faana hidhata guddaa qaban. Waan isaan waaqessan isaan kunis waaqessaa turan jechuudha. Fakkeenya abbaa Koosiin yoo fudhanne hojii ergamoota 8 irratti kadhannaadhaaf sagadaaf waaqeffannaaf Yerusaalem dhaqeedha. Bara 34tti miti. Amma achi dhaqeetti kadhannaaf waaqeffannaaf dhaqe jechuun hidhata qabu jechuudha. Isaan duras bara mootittii Saabaa sana yoo ilaalle mootittiin Saabaa macaafa moototaa irratti ogummaa Salamoon laala dhaqxe. Walumatti dhiyeenya qabu. Lammaffaas achumas duubatti deebine Yoosef gaafa gara Gibsii dhaqu Gibsii fi Itoophiyaan immoo yeroo sana tokkummaan jiraataa turan jechuudha. Wal keessa ture uummanni nuti kun. Abimeelikis yoo fudhanne bara raajicha Ermiyaas yoo fudhanne asii dhaqe achitti. Biyyi kuni waaqni Israa'el waaqessaa turani waaquma Oromoo waaqessaa turedha jechuudha. Kanaaf kitaaba kana keessatti illee achi waan baay'een hidhata akkamii akka qabuu fi waaqni addunyaa kana uume addunyaa hin mul'anne illee uume hundumaa uume waaquma Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa kana dhufee gara biyya lafaa kanatti mul'ate Sillaasee kan jennu yookiin immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee waamnu kani keessattuu duukaa bu'oonni yeroo biyya lafaarra deemanii barsiisan dhaqa maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutiin cuuphaa duukaa bu'oota kootaa isaanii wangeela Maatewos 1:8 dubbate sun waaqni kan biraa hin jiru jecha. Isa sana kitaaba kana keessaa ammatee argachuu dandeenya jechuu barbaadanii galatooma.
Guddisni isin galateeffannaa barsiisaa. Egaa amma waan guddaaf waan bal'aa daqiiqaa hedduu sa'aatii walakkaa dhooriidha kan isin dammanu ibsaa turtanii. Egaa qabxii guddaan as keessatti argachuu dandeenyu kaayyoon kitaaba kana barreessitaniif Oromoon waaqaaf halagaa miti keessummaa miti. Waaqa inni jennee kaasne kun immoo eenyudha mataansaa kan jedhu sana waaquma biyya lafaatti qulqulleetti duree Maariyaam irraati dhalatee qaamaan hojiidhaan garaa yookaan immoo sadii haa jennu malee tokkodha kan ibsu sana jedhee dubbachuu fi dhaloonni kun yookaan immoo sabni bal'aan kuni amantaa isa qulqulluu kanarraati akka addan baane dhugaa kana waan qabu gumaachuu kooti jettaniitu namni immoo waan qabu gumaachee xiqqaatus gumaachee doqnan jedhama. Maaliif waan qabu sana kenneera waan ta'eef waan qabu irraatii kennee kuma dubartiin isheenii gaafa Kiristoos ilaalaa ture sabbata ishee irraa hiikkattee saantimii 2 yookaan dinaara 2 laatte sana waan qabdu sana laatteetti kanaaf kan caalatti jaalatamtes immoo ishee warri kun kan qaban irraa qoodanii kennan isheen garuu jireenya ishee laatte jedhee Kiristoos waaqni ragaa ba'eefii jira. Kitaaba Oromoo fi Waaqa jedhu kana keessatti egaa giddu galeessummaan dhugaan kuni akka badeennaaf nukkame akkanaafni kan jedhudha. Mee barreessuudhaan wal qabatee keessattuu sababa kitaabonni barreeffamuu dhiisuudhaan saba Oromoo biratti namni amantaa kanarraati fagaate jennee dubbachuu dandeenya. Quuqamni sinkaatanoo isa kanadha. Mee akkamitti ilaaltu barreeffamuu dhiisuun kitaabolee qooqa kanaatiin amantaa kanarraati fagaateera. Isa jedhu sana keessatti mil'uun isin qabdan maal fakkaata moo quuqamni keessanis isuma kanatu kana fidee dhufe kan jedhu akkamitti madaala? Dhuguma afaan jechuun jireenya namaa keessatti murtee iddoo guddaa qaba. Murtii olaanaa kan dabarsu afaan. Gara amantaatti murtii daldaltee waa argachuuf afaan. Hojjettee waan ta'e buufachuuf afaan. Biyyaa biyyatti deemuuf afaan yoo beekti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa baanee biyyoota alaa deemnu afaan Ingiliffaa waan beekneef kutaa tokko jalqabnee barachaa waan turreef kominikeetii goona walii galla. Afaan jechuun immoo namni walii gala. Afaan jechuun ganzabadha. Afaan jechuun biizinesiidha baay'ee. Bakka wanna biraa qarshiidha afaan. Qarshiidha gaafa jennu immoo namni immoo qarshii kan ittiin jiraatu kan jireenya isaa ittiin fooyyeffatudha. Biyya lafaatti dhufee namni buddeen nyaatu malee bishaan dhugu malee jiraatu. Kanaaf sabni tokko afaan mataa isaa danda'e qaba.